jecha kokkotan arrabseetiin gaafatamin meediyaa kana baxabbaxeetiin akka dur isin abbaatanii arrabsaa turtan narra duulaa turtan sana yoo na deebisuu deemtan malee yoo Kadir martuu dhugaa isaa isin agarre Abbu Samraddiin ani hin beeku obbole. Famu jira dhalaadhaaf meediyaa kana sossoosaa ture manni keenya maaliif gurbaa kana gurbaa hin qabu maaliif dhiistan rabbi sodaadhaati. Hai maraataa jaanii arrabsuu jiran Kadir meediyaa kanarratti Kadir bimaan buusee osoo isin jirtanii Abbu Samraddiin isi warrana dhala yeroo walloltee araara buustanii barbaadanii nama meeqa ol dhuftanii Kadir kun ija nuti qabnu akka Oromootti jechuudha. Gurbaan kan waa'ee Oromoo lafa hin keenye kan waa'ee Islaamaallee kun amma qabatee lafa kaa'utti hin jirre jecha tokko kan namaan hin jiin gorsaa ala arrabsanii xiqqeessu jiran Abbu Samraddiin. Laalla nasrateenya an akkanatti beeku yoo dhaloota an taate naaf Kadir naannoo takka walaakin ammoo an Kadir kaafutatti hin beeku. Kadir ka ummata Oromoo hin beeku. Galatoom. Kadir nama sabaaf dhalate sabaa jiraataa ture. Osoo gartee arran tahin biyya gaafa gartee abbaa duulaa afaan biyya bulchaa turanitti bakka nan jirutti nama gartee quuqama uummataa dubbatuu ture ijoollummarraa ka'ee. Hawaasa isaatii dubbataa ture. Har'a ammoo dandeettii rabbii isaa kanneen diin gartee daawaa godhaa jira. Diinitti nama yaamaa jira. Galee hin dhageenyeesi yoo hin dhageenye ammoo Kadir irraa dubbachuudhaaf hin dubbadhu maaliif seetiin nasraa? Ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam waa hedduu ja'ame. Diin irratti abafamuun, diin irratti tuqamuun, sababa maqaa diinitiin waa ja'amuun cigaltee ab'aan duraan jira. Namni Islaamaa tokko diin irratti faaruun barbaadu. Gaafa garuu immoo isa gartee parsanaalii waa itti feene isaan jiruun amma jecha gartee Kadir hin feene maraataa amadoo viidiyoo takka jira gartee maraataa akkanaan jedhamu barbaadu jecha ergamaa rabbiitiin alayhi salaatu wasalaam jedhamee jiru waan ta'eef jechuudha. So ana amma quban qabu waa'ee miidiyaa kanallee akka duraanii seenaan jiru. Walaakin akka walii galatti wanni dubbachuu barbaadu namni ulee gartee Muusaadhaa didee ulee Fir'aunaa ba'ataa beeku. Namni gorsa nama ifii ka kutaan siin qoonne ka gosaa siin qoonne sigaltee waamicha obbolummaa diiniidhaa nama si godhu ati hammeenyaan yoo deebifteef inni dirqama obbolummaa Islaamaa irra jiru baate malee asitti kosee afaan dubbadoo dhiibbaa naa goote ambiyoonni keenya alayhi salaatu wasalaamii fi rasuulli keenya warra amantaa musliimaa hin qabneetu xiqqeessaa arrabsaa ture sii galee amma namni Kadir martuu arrabsu jiru nama gurguddaa nama guddaan umriin isaa guddaa nama Islaamaa kan akka inni obboleessaatti ifi qabee gorseetu jechoota ulfaataa fi kokkotaa kan hin banne ka viidiyoo waraabamtee teessu hanga addunyaa har'a meediyaan jiru viidiyoo teessu machaawaa safraana maraataa jaanii irratti waraabee Kamaal jechuudha. Dhaggeeffadhu. Kamaaliin nama isin salphistanii ilaaltanii miti nama hawaasni beeku na dhaggeeffadhu Abbu Samraddiin kiyyaan sirran beeku baabaanis ni jira. Baabaan Sheek Riyaadis ni jira. Atis ni jirta. Kadirin wanni Kamaal dhala meeqa gorsee dhiira meeqa gorsee nama dila kana keessaa gabbahee Kamaal Kadir arraba fokkotaa san irratti fayyadu gaafa daayiraaf seeraan. Kuni tafuun qabu yoo kana dhiistan nuti hin dhiisnu dhugaa rabbiin isin hima. Ilaal nasraateenya wanni ati akkuma jirutti yoo akkasitti dubbachuu osoo hin taane qabeenyi ummataa tokko ummataatu eeggataa beera. Kadir qabeenya nama ummataati, qabeenya ummata Islaamaati, qabeenya ummata Oromooti malee qabeenya kutaatii miti. An akkanaan Abbu Samraddiin amanutti ummata Oromootu isa eeggatuu qaba, ummata Oromootu dubbachuu qaba. Ibin osoo amma yoo nuti kaanee gartee fakkeenyaaf waan kana gartee dubbannu taate waan kana uwwa malee wanni kun hin qabbanuuti nasraa keenya waan beekuu qabdu. No isin guddummaan dubbattan malee bara kan kiliinjii bara akka guddummaa sanuu barbaachisuudha bara an akka keessatti maaliif jennaan diddaa gartee Kadir irraa dubbachuu deebisuu dadhabuudhaa osoo hin taane sodaa osoo hin taane anaaf Kadir qaaliya anaaf Kadir gartee nama ummata Oromooti nasraa akkan itti beeku nasraan artistii ummata Oromooti akkasuma akkasii miti. Hayaa jaanni riyaabsa walii galaan jiru baqa. Ana akkasitti namana Kadir ammoo yoo personally amma gaa wanni kun natti haarawaa beeku wanni ati amma jechaa jirtu kun. Wallo lammanaa fi ati ilaalan ansirraa achiin qabu ilaalate mana bira jirtaami na bira jirtaami ati malaal ati anaaf obboleessaami Abbu Samraddiin. Ati anaaf obboleessa kooti anje biraatiin silaalu ija obboleessaa malee. Hiikalee ija obboleessaan silaalee akka obboleettitti siloo kadatti qeessitee jirta. Bakka
كادر تكيتي أنا أبلي سكين يا نرام فكاتو تاجي أنا أبلي سكين يا نرام فكاتو لقول أبو سمردين كي يا نرام فكاتو تقعدا ونكون يتاو هنكابو وان كان نيك أبني سنة جتون سرايج ماني bari ne bar naka akas jitu khiyam di bar duro wan tak abdana raba fatu wayna sin كومنتي دبس مي كومنتي وند دبس komenti di ana ki dubatu jira komenti di ani bar qadir ma rafama qadir har bagar rafami jawtin di bekat wan qadir to kamun kabuda qadir ana ko famiti wannan sin jawti do na rabate jira te ummata tu egatu qaba hawasnu egatu na madandahu qabu qadir ummata oromoti hundafu qali daran sin jawti jira an wayna sin jawti sigale dro اوكي هي غلطهم يو اكاسته هي دبين دي ما جرتي كدري anta wata amman daga wujira male in dage yi dalan nasra na rada ba fadu an qadiri lan ko ma qadira rafamu nisa nallen du kubsa kadu ako bele salamati li akil masabat li akana magarte jaba fi li du kubsa qadir yo garte daro tanta jaba an ganda yu tatille an isaw di duwa fi jinen qaban sin jira bar garu mo an kana famiti ummata ko egatu qabadan qadir galte mi in dage yi an kana amma wali galu femna fideon tiktok na ogasen da video brana got sigale video waye khadri fi waye kamal ta ma jirto male dubbi yo jiddu sen hen dum to wati jette san ini de kono dura go ngorto bale sakiya kala ana ko program ka hinda bar hinda ge am kenya nam to ko am kan cross am kamal bar kan cross waga be ha suuda tore sigalti ma online ko gatin ma so bar shikama mudu batami amu qadir personality arafamu dage ni ga araba ina rab se king kamal jay jala sen ilal yatuni kam patta sigale atuni agarta video lali amani yo sheikh riyad bilbalasa yo khana ergi agefatu an nagud rakom bradufte namni nano birafi figeti na masani ratti akadubin kunin balla nakadubin kunin deranne nage busa kadir gakabdani I don't care randu bannu tugada sharia islamati di rabbiti arafamu mati tumamu mati fanifamu jira abu samradin garu yahudan yo akas gote rakoto ko inkabu gurban hadna gurban nasratinya wana ka rabbi nu garte fatabayyanu ja adam ba fada jami akasi mukasim adamin ba fada sigalteni yo barbacha ke sharia diletti ni min dubisa barbacha dubbi guddo da bar okay asifin bilbila mai mote wasabi ke undanin kababu samradin da gefar dubbintun anoni an barbadulal peta wa ani akanan ko manne sitimetin jira akanan ko man yo itin dubbita na gabbatani dubbatani kadiri hakaza agartani kadir wan kamal gabbu jecha ko kuda na rabsetin gabatamen media kana abbatetin akadur isnabbatani na arabsa turtan na dula turtan sale jona de bisudian tamale yo kadir martu gubasa sinagare fabu samradin ani himbe ko bale saki ata ko bale sanara gudda sitimetin jira jecha ko kota jecha la fena macha su kadir bo sanabo ay akami kadir boya akamiti warra balage faydan kamne funam kum torbo kum kudani gole dufani media kan rara barbadani bar abu samradin ki yamal tate abba barbachi satanan jin amma na fidi adi baba riyat itihimi dem video kamal dage fadu wan brad dem mujra video kamal jala seni abu samradin dage fadu achi boda wan kana mi atu tilalta an sifin bilbilay modan sibale oso huma banne amma yon gabbe wan fokko ta daga dubbin kana cala la kanti kuma gaba da an kadir kana wallahi kadir ani la kadir na be kadir guba me ka kaba kadir guba me ka radda daga me anin be ka simpene tin be ka biyati sin be kadiran wallahi lazim na barka kadir martu natian nama ba kadir martu nama barka arka ba kadir martu le ngatian jacca kadirin man me diarat yar ke chujurun kan in ka bu kadir martu da kadir oromu ma ka sabonu ma ka kurkulina ka ba sigale ani wallahi lazim jarti sa jolle sa kadir martu wadinya de be kan gurban kuni oromo madam ti sudan ti china ci sabu kame ka tafa kame asni gale asan kike ya charge fi kaya alandira amujra abu samradi wallahi managalen sibirber live kana lamu bitna isnin ka baja isnin jalada arami gurgudan kuni video kawu kabdi video san taraga mu kabdi gurba kana jala lamu fa man da kana je umar obalejan sa abu sheikh riyapan kabani kamal tidani di fanu ga facci su kaban gala sami khesa kan ol dem mol bura daban gala tu rofa ida ga banati amma fa kenya fa no blesa kenya kamal je choda ijo blesa tini lala jel moro motini lala kamal gala galle ni ragati qaba wa hubata akamiti namni artisti oromotin nama sabaka na binya dundu guje wagame kachabe kufe ke duga oromo ratti cicho akamiti marata jame namni oromo to ko kasamu qabu yama akamiti machawa je nama to ko arti agartu hawasa kan jecha sati ka gudan akadammati mefatu ka aka karamella titutu kan aka
TV titaa'ee dhaggeeffatu yoo isa gorsuurraa kan kee gorsa isaa yoo ta'e fudhatee yoo hin taaneef callisuu malee gabbihee maaltu Kadir Martuu arrabsisiise maalti Kadir Martuu arrabsisiise dogongora guddaadha balleessee jira Kamal takkara lamarra Kadir maqaa yaamee arrabsu jira Kadirii miti namni arrabsan Kadir arrabaanii malu Kadir arrabumaa hin qabu ayyoon Oromoo takka tan dhiira akka Kadir tadhalteen jirtu aboo dhugaan isinitti himaanii Kadir Martuu loltuudhaa miti aboo Kadir maalis ija utubaa biyyaati Kadir Martuu utubaa biyya Oromiyaati Kadir Martuu agartuu ummata Oromooti Kadir Martuu arraba hin qabu nama salphaa Kadir Martuu arrabsa nama wallaalaa Kadir Martuu arrabsa nama maayyimiti Kadir Martuutiif jecha godha Kadir Martuu jechuun tokkichaan hin jiru wanni nuti isaan madaallu Oromoon kutaa kudhatakka Kadiriif kaanee lola seenna nuti lola namni ke Kamal irratti baalan cabsitu Oromoon kutaa kudhatakka na amanaa naa isiniin jee namni tokko Kamaliif hin dubbatu namni tokko Kamaliif olkeen dubbatu jechuudha Kamal irratti duulti Oromoo guutuun hirgixanyaadha Kamal yoo obbaleessa kiyyaane haga ammaa jecha fokkotaa siin hin jenne fiidiyoo Kadir Martuu irratti daleeyde deemii khaasi takka lakkoofsa lammaffaa gabbayii Kadir Martuu dhiifama gaafadhu maqaa ummata Oromootiin maqaa artii Oromootiin gabbayii Kadir Martuu akka obbaleessa kee beekaa keetii tokkotti akka hayyuu keetii tokkotti akka agartee miti qaroo keetii tokkotti gabbayii Kadir Martuu dhiifama gaafadhu yoo kanan taane walirraan boonu bara walirraa achiyyaanu dubbii fixaan beekoni hin beeku fixee eenyu ka dubbii fixe na kommantii takkaan arge dubbii fixee dubbii laaqee hin beekoni hin beeku Kadir Martuu wallaaltuun hundi irratti qoodan fudhatu Kadir Martuu donqoroon hundi qoodarratti hin fudhatu Kadir Martuu warri makkaa deemee muuziqaa wallisuu hundi qoodarratti hin fudhatu maayyimin takka nuuni miti alif laamiin injoin qoodarratti fudhatu Jamal Kadir Martuu irratti cabcaabbaan agartee miti tan barnoota hin qabne tan dhageettii qabdu tan anaa afaaniin tan arrabaan ayaa ummata Oromoo bira kaayyatte safuu cabsitee gartee miti jecha fokkotaa ummata Oromoo bira gadhaabdee utubaan kaayyatte Kadir irra caffaruu hin qabdu Kadir illee jecha jechuun dandeessu Kadir dubbii isaa dubbii ijoolleen xixiqqoon fixxuu miti Kadir haqasaa harkatee xiqqaa guddaan ulamaan ijoollee cabxee gabbaatee Kadir yoo dhiifama hin gaafatamne dubbiin kun dubbii cabalafeeti anaaf cabalafeeti Kadir haqasaa argatee sababu malee arrabfame meediyaa kanarratti sababu malee xiqqeeffame Oromummaa isaatiif xiqqeeffame Islaamummaa isaatiif xiqqeeffame waan dhugaa dubbatuuf arrabfame gabbahanii xiqqaa guddaan dubbii kana yoo araara hin buufne yoo Kadir Martuu dhugaa isaan arkanne Kadir badii takka malee arrabfame yoo Kadir dhiifama hin gaafatamne wanni dhaamuus hin jirtu wanni usamuus hin jirtu dubbiin tun dubbii tuffii biraa dhufte dhuufuu nudaan biraa dhufti jettee Oromoon dhuufuu nudaan biraa dhufti jettee Oromoon Kadir nuuf kabajamaadha nuuf qaaliidha nuuf goota nuuf barsiisaa Oromooti barsiisaa ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaati barsiisaa ilmaan Oromoo kan bahaa fi dhiyaa kan kaabaa fi kibbaati Kadir Martuu jechuun agartuudha Kadirin cabcaabbaan taphachuu hin dandeessu dubbiin Kadir akka laafuttilee dhumuu hin dandeessu dubbiin Kadir dubbii ijoollee lallaayixuu miti maali onnee dhaban sombaa nama dutaa barra sharmuuta karaarra yaa'ee janajjanaadhaan qiyaamaa buuseefuu ardii fi samii walitti cabaniiti walgeenii shubbisanii ilma dhiiraati kan nurraa arranfamu jiru bar goota keenya arranfamu jira bar leenca keenya xiqqeeffamu jira bar durriyyee xiqqeessu jira bar maaliif callifame maaliif Kadiriif hin dubbatamne namni gurguddaan gabbee qooda Kadir maaliif hin dubbanne Kadir irra roorrifamanii meediyaa kana qabbaneessuudhaaf namni gurguddaan gabbee maararan baane gabbaanii dhugaa Kadir maan dubbanne Kadir dhugaan isaa durriyyee miti kabaasuwan dhugaan isiniima durriyyee miti ulamaa'ee jira hayyoota jira beekota jira namuu nama qaba
Kamal namni saagabbe kan nu kamal nu deesu qaban. Kamal media irratti nu deesu qaban. Kamal media irratti nu deesu qaban. Oromo guutu arranfamee jira. Hata. Was ist los? Was ist los mit dir? Kannst du gehst du? Danke. Kannst du weg? Ja, du nicht wohne hier. Faranjiin kun maaliif eenyu lolu jirta lola nubbanu jirta jetteena dhufte. Dhaggeeffadha. Kadir wallahi alazim Kadir xiqqaa guddaan gabbahee Kamal dhiifama gaafachuu qabaanii. Kamal nuti namni itti dhiyaannu namni itti aanu Kamal qabanii meediyaa irratti akka Kadir martuu xiqqeessatti yoo gabbahanii dhiifama nuuf hin gaafanne nuti fayyaa hin qabnuusi hin fayyinuusi namuu nama qaba. Kadir hin balleessine badii malee arranfame badii malee xiqqaate viidiyoo meeqaa irra dalagame kana nama guddaa irra dalage nama arrii qabu nama ilkeen irra dhumte nama qabrii malee umaan finiitu jeegna keenya nurraa xiqqeesse beekaa keenya nurraa xiqqeesse hayyuu keenya nurraa xiqqeesse artii keenya nurraa xiqqeesse ija ummata Oromoo nurraa salphise meediyaa kana irratti kanaaf gabbahanii yoo dhiifama nuuf hin gaafatamne dhufuu daambiraa dhufti jaanii onneetana noo gujiraan onneetana firina jiru ani gandummaa sin beeku shanyummaa sin beeku oromummaan na gurti oromummaan na murti oromummaan na dhageemti isni galee aboo barka durduriyyee ucufirraa saayixee atu gorsu jira kadir bar durriyyee ganda kutaan fi amantaan qoodu jirtu gorsu jira bar maal balleesse badin itti arranfame maali durriyyee gabbaastee wal janajjantu kan haraami fi halaala dallaalanne wanni kun dogongoraa gorsa abbaleeyyan kiyya obbaleessa kiyya obbaleetii jechuu jira bar namni kun faarfamuu qaba malee arranfamuu qaba. Kadir martuutiif namni gurguddaan gabbee dhiifama yoo hin gaafasiifne harbiin tun itti fuufti ani isinitti hime bakka nasraanaa dhayaayitu nanja I don't care about nama tuffatanii nama xiqqeessanii nama arrabsanii akka fedhan nama godhanii viidiyoo hin banne tan hin dhumne nurra dalaganii Kadir maraatu Kadir sakraana Kadir akkana jaanii viidiyoo irratti waraabanii jechuudha. Kadir osoo viidiyooleen san jirtu dubbiin dhumte jechuun hin jirtu. Abbu Samraddiin bagana gaa dhufte Abbu Samraddiin koo tolseeni.